akkas aduu kana fakkaatu keessa joorre. Waajjirri keenya wanna tokko namaan cobu. Wanna tokko namaan cobu. Ati immoo kana keessaatii hin ga'u hin deemne ammayyuu. Maal namni akka kee immoo waan namni waan hubanne. Qalbeessaa maalati? Ati beet biiroo hundumaa gaafa baatame mana abbaa waludhatte yoo gibira fuute maaf fiduun sii kaffaluu qabaa hundi isaa. Kanaan iti nambara dheetti hawaasaaf waa dagaltee baate kanaati. Qarshii mana socho'uu hin dandeessu. Maaliif akkas ta'e yaadna? Waa injiru as keessa taanaan isaan sochoota taaksii kaffaltee dhuftu. Waan kaffaltee dhuftu inni dhufta waa dhuguun jira. Kun waan hawwii waan nyaatamu hin dhugamu. Barsiisi qaba. Akkasumatti joorraa oo. Amma ati sitti muu? Mana baay'ee deemeera mataan koo baay'ee dhukkubaadha. Mana meeqara deeme gibira baay'ee amma mana eeyyashin mana adda jaamtu waan naaf mana bunaa. Hinnanuun jedhani sayyuu hinnan. Hinnan dhufanii galii isa booddee qofaa kun naqa. Hin nyaattamoo qofa. Amma yoo na wajjin deemte duwwaa deemii kanaachi yoo na qote immoo gali waan na gochuu kun qabu. Akkasi? Rakkoon qabu nanna salleeti. Gibira nanna amma mana tokko taa'e bini hin nanna. Ati garuu nama hin taatu. Fuutee mana qabattee namaaf hin yaaddu. Kan kee rakkoo. Kun dandeessa. Nanna. Kanaatu ni wallaale malee. Amma ishee buna danfistu kana waamika. Gibira yeroo darbe funaan ta'etta funaani kan galla. Ayyaantu. Meeqotu na tokko. Kabati. Nagaa keedha. Jirta. Noori. Yaana obeeta hojii fennu fe dhiifama garuu inni hiriyaa bakka hojii kooti abbaa qalbee dhiifama. Obbo qalbee isaa jedhama. Maqaan isaa obbo qalbee. Rakkoon qabu obbo dhiistee qalbeessaa yoo jettee qal yoo jettee rakkoon qabu. Hojii isaa immoo hojii nama buna kana irratti waan baay'ee muuxannoo qaba. Waan baay'ee dhaqamuutti gitan qabu. Gitan hin qabu. Dhiba waan baay'ee. Atasii buna danfistaayyuu. Ajaa'iba rabbii mee buna kee kana hunannu. An waan si ajaa'ibu siinii torba dhuguu gadi hin qabu. Buna hedduun jaalladha. Eewwan seete buna kee fidi. Fidi ni laallame. Ni laallaa buna. Barbaadu garuu isuma qofaa fidi. Hojii mana baay'een qalbeessa. Maali buna ishee torba dhugu malee siin koo maali? Hojii mana baay'een isa booddee hojii dhumneef xumuree isa booddee dhimma biraa ishee qabda yoo ta'e guyyaa biraan deebitooti. Maali? Maaliif meeti? Akka shiroo danfita. Annatu akka shiroo danfita. Maaliif akka mooqii ol phaphetta? Maal ta'a yoo tasgabboof? Ati ammuma arraba sitti buuse kana maal ta'a yoo hojii sitti buuse? Buna araada dubbii gaafa qabduuti maal ta'a araada hojii yoo qabaatte kana sobii jijjiira. Annuga inda balta hedduu yuun fagaati. Hayyee ajaa'iba. Hojii jette mini waamiini hojjennee deemna. Kanuma duwwaa dhugi isa booddeen baane. Rakkoon qabu. Ayyaantu nagee barreen gaddaa naaf fiddaala. Kan barreen gaddaa isarraanii waan sana irra gadhuun qaba. Hojii koo immoo beektaa deemanii seensifti jechuun kan qabattu ta'e beekaa beektanii qarshii funaanuun deema waan hin ta'eef beektaa deemanii see. Bunni kee hedduu mi'aa. Atillee hedduuma akka buna kanaa bareeddaa. Dhugaa. Baay'ee jaalala bunarraa kan qabaa kan kee nama wajjin wal bira qabaachuudha. Argitee nama buna wajjin wal bira qabu iyyuu natti hin tolu. Ati garuu bifa bunni biyya keenyaa qabu bifa sana qabda. Amma warri adiin maal jedhu seeta? Chokoleetti kalar waliin jedhu. Ani immoo buna kalar yoon siin jedhee hedduu miidhaga miti ree. Asii hojjettaati. Ajaa'iba. Isuma dhufnee duubaa xumuru. Hundee rakkoon qabu. Waa'ee ishee waa'ee kalarii ishee maal ishee guyyaa biraatti deebitee dubbisuu dandeessa. Rakkoo jira moo? Lakki dhiifamu. Maal seete itti deebina isa? Itti deebina. Kanan jedhu buna kee kana
Hedduu utaalloon na qabdee jirti. Buna kanaan nunarraa deema. Nu qoricha. Maal seete? Buna kee kana maamila ana dabalatee hedduu akka horatuu fi waa tokko yaadees mataa jira. Egaa ati buna danfista ta'eeti maaliif waliin guddisnu? Akkamittiin guddachuu danda'a akkaataan daldala kooti. Hin hawwitaati kana. Sirriitti malee inni guddaan hojjechuudha. Kanadha kan hin barbaadu. Maal seete? Kara gabaabaa bilbila kee asirra buusiiti yeroo barbaachisutti ani immoo siifan bilbilaa maal seete? Shinii baay'istee jabanaallee akkasuma baay'istee as jabanaa tokko as jabanaa lama as jabanaa sadii kekkeessee miidheegsitee jiramee niire aara kanas nutti aarsiteetu bareechitee fiddaa maamila hedduun si horachiisa. Dhugaadha kun du'ii kee. Anis wanta si ajaa'ibu hojii moo qofaan barbaada takka akkasii ta'uu jaalladheen beeku silumayyuu gabaan badaa miti haalli bunaa waan hundumtiyyuu qaaleera inni tokkitti shibrii 16 binnaa akkuma gartanidha maamilli badaan jiru amma kanatti natti tola dhugaa kunas irratti na godhamuu dandeessa iddoo sin jettan itti bakka sin jettan kanadha wanni hin barbaadu anis haadha manaa waan akkasii hin barbaada kanadha inni jedhu buna kee kana deeman dabaladha maamila hedduun kanaan irratti. Albeessa ati meeti maal taas yoo matarree namaatti deebiteeti as kan dhumneef nuuni koo bara waa biraan miti yookaas immoo galmeessa ragaa irraa dhumne nuti ati maal amma waa'ee buna kanaa maal goota siin dabala ati yoomi hojiumaa yoom taateeti rakkoo hin qabu rakkoo tokko hin qabu. Maal jettarree? Omaayyuu mucaa kee ka'e. Mucaa kee dhiyooma kana raffisee deebi'e. Dhiyooma rafte? Ijoollee beektu gaa daqiiqaa lama Beeka. Asii ijoollee isaan taphachiisa. Mucaa qabda moo? Mucaa qabda moo? Mucaa qaba. Umurii kana ammoo yeroon jedhu umurii kanaan ijoollee horachuu barbaachisaadha. Ifama addee xiqqootu gaafa waa miira wayii tokko yaadutu akkas ta'a. Maal? Rakkoo gaafa wayii fedheetti ala gorru. Tolee rakkina tokko hin qabu. Ilaa mucaa qaba abbaa manaas qaba iddoo kana kan dhufe hojii qofaa fedha. Wanta xumurtan yoo qabaatan xumuradhaatti deemuu dandeessu. Bunatu waan jaallataniif ani durumayyuu waan si ajaa'ibu hedduu natti miidhagdee naan buna jedhe buna dhuguun jaalladhu waan si ajaa'ibu bunni hedduullee natti hin tolu minnaa'u natti maal jedhe seeti. Umurii kanaan maaliif gaa'ila godhatte ati? Waa'ee gaa'ilaa beektaati. Gaa'illi eessatti akka eegale beekta? Gaa'illi jannatatti eegale. Hin beektu ati callistee gaa'ila keessa seenta. Gaa'ila seenuu jechuun jannata seenuu seete. Maal nan tokkoon sin dhaggeeffadha kan ta'e. Maaltu waa'ee dhimma hojii kooti dhimma dhuunfaa kooti maaltu su gashi? Mucaayoon godhee jannatatti eegales walitti eegale anaa maal na galcha? Maaliif nan gashu ammoo si ol gaa'ila jechuun si ol jechuudha. Maaf iddiyaati iyyuu. Rakkoon qabu qaba. Dhiifamaa adda Dhiifama nama mataa isaa sirrii hin taane natti fide yoo ta'e. Mataan isaa sirrii hin taane ati mataa keetu sirrii miti siinsiifala. Umurii kanatti nuun hedduu nuun keessatti qooruu qaba. Nuun beenneen facaafnu sanyii. Yoo barbaadetti gaa'ela gaggeeffachuu kan danda'u guddaa kooti. Si galamti? Caabiyyoon godhadhes wanta si ilaallatu. Maalii na gadhiisi? Deemna. Ibbisa. Xumuratu dhiisi. Sii gala. Waan tokko wanti naa galu hin jiru. Kana booda gibira kaffalte iyyuu dachaa kudhanii si kaffalti. Maal? Dachaa kudhan jechuun maal jechuudha? Dachaa kudhan. Nama amala isaa tokkosidha. Inni gaafuma shamarree fuula qayyoo torgeenan akkasuma ta'a kana. Ammaali godhari maal lagashinaa? Gaa'ela kabajamaa qaba fakkaata. Hojii fedhiinas ta'e malee durii abbaan argite akka dhuftee araba natti argatu miti sii galamti? Dhiifama wanti jedhu hin jiru. Si'a tokko duuba. Maalli sii tokko kamti sii obsa maal dachaa kudhan kaffaltu jechuun namni biyya kanatti hojjetee jiraachuu hin danda'u? Isa dachaa kudhan. Arrakkadheen dhufee saayii buna danfisaa irratti fakkaata jaalladhee miti kan inni saayii ija tokko ija lama funaanaaru. Sii galamti? Maali dara inni keessaa suufidi? Sitti meeramni? Mukee yoo ta'e narraa suufi. Kana caalaa seeguu hin danda'u. Sirraa sokkoo nan danda'a garuu nageen kee kunoo jira sirraa gibiranatti sitti murtaa'insa booddee sitti himaa isa booddee qarshii koonaa kan itaa nan deemanis. Tole xumuruddee fi xumuriitti narraa beeku. Maali? Isaa dhuftee dubarraa itaa ta'uu dandeessa. Waan isaa waan na ilaaltu qabu naan. Amala isaati. Amma oduu biraan barbaadu. Kan barreen gaddaa gabartirratti qarshii 2,500 dabalame kan barreen gaddaa gabartirratti dabaltee fiddaa isa booddee qarshii godhu waan barbaade sirra naa kan hin deemu. Wanta akkasitti
wanta fidee si kafalu qabu. Iddoo fidee si kafalu si qabu. Kanaafuu Kanaafiyyuu wanta si kafalu qabu nan dhufu. Waajjirichuma dhufa dhufe achitti iyyadhu. Waa'ee balisa keettisa gadhee sanaa sitti himaa waa'ee keessatti himaa. Waliin caaltan lamaan keessa. arraba kee qaba jedhu. Qarshii godhu waan kenni yoo lakkeetti waajjiratti dhufe jedhama maayitanii waajjira dhufes waan bu'aa buustu tokko hin qabdu. Amma kan wal ilaalla. Waan nagashuun qabu fidi qarshicha. Yoo seerri jiraate achitti wal ilaalla. Rakkoo hin qabu. Waaqayyo har'a nagaan oolu. Akkuma beekamu yeroo kana keessa galii naannoo keenyaa dachaadhaan ture. Misooma naannoo keenyaa guddisuudhaaf jabaannee irratti hojjechaa jirra. Isinis ergamni kun isinitti kenname daldaltoota qunnamaa akka turtan beekamaadha. Kanaafuu maalirra akka keessan cimina maalii jira akkoo maaliif isin mudate hojiin isinitti kenname maal akka gootan tokko tokkoon akka gabaasanaa dhiyeessitanii maal barbaada. Jalqaba. Tolee, biyyootanii muraasa asii kan kana keessatti haala hundumaa ilaalchisee galbii sassaabatti keessumaa gibira bu'ee oomishaatti geessuudhaatti waan hojjechaa ture. Kanneen keessa haroonni garaagaraa yoo hojjetan jiru milkaa'inni jiru baay'ee guddaadha. Maloota hedduu jirra garuu hawaasa komii qaba. Baay'een isaanii gibirri baay'ee akka ol keetti dubbatu baay'ee gibirri akka baay'ee ol keetti kan baay'ee gaddaa irratti kan bara darbe irratti dachaa hedduu akka dabalanitti baasu komiin isaanii kanadha. Garuu immoo gara uummata keenyaan badanii qarshii irratti murteessu akkuma ta'an ta'anii baafanaadha. Kana jira jechuun barbaadu. Isin waan jiru madaalawaa gootanii ibsitanii hubannaa gaarii erga hubbatanii hojjettu moo callisanii hidhatanii kana sitti murame. Jechuun inni kun waan obbaan televiziyonis wanta bareeda daaraatii herreeganii buusnee haala biyyaa wajjin wal qabatee haala waan wajjin wal qabatee biyya waan baay'ee raafanaanuu fi gibirri ol ka'uun furmaata salphaadha. Gibirri ol ka'uun furmaata. Namni waan hojjeterraa waan argaterraa waan buufaterraa dhibbataadha. Shallagamee gibira mootummaadhaaf baasa malee sanatu ta'ee kanatu ta'e jedhee waan darbe dabalamu tokko jiru. Hawaasi keenyaa ofuma isaatiif iyyuu rakkoo gurguddaa keessummeessaa jira. Isa kanaan tilmaama keessa gahuu qabu. Yeroo gara namaa dhaqanii oolmaa isaa fi bultii isaa keessa jiraatu nama kana sirriitti hubachuu danda'u qabu. Sirriitti wanti inni hojjetu wanti inni argatu adda bahuu qabu. Sana boodadha kan tilmaamni sun ta'u. Nan beekas waan isin hojjettanii haala hiyyeessaa irra dhaabattanii rakkistu. Abbaa qabeenyaa immoo bira geenye. Abbaa qabeenyaa immoo akkamittiin akkasiin gibira isaa gadi buusuudhaan tilmaamtanii bira gahaa. Inni kun waan ilaalamu qaba. Heeruun nu baay'ee hojjetu jechuudha. Haala hiyyeessaa immoo siftu ishee gulliitii hojjettu ishee buna jabanaan akka daldaltu haala hiyyeessaa fijan manatti hin jettu. Isa immoo murata sinii muree immoo boqa sinu baasu immoo akkasiin itti irra darbaatan argaa. Isa kana gaafa ragaa qabatamaan arginu mirkaneeffannee gara tarkaanfiitti kan seenu ta'a. Maaluma afootii haala ture waan tokko cimina jirus hanqina jirus. Gama kanaan xumura jiru irratti yoo hubannee ilaalle haala isaan ittiin hojjechaa jiranii fi galii isaan gashan wal bukkee jiru. Waliin madaala. Isaan kan isaan hojjetan kan itti argitu kan biraadha. Dudduubaa kan isaan hojjetan kan biraadha. Garuu haaluma sanaa wal madaalchisee gibira funaanamu gibiratti nu keessudha malee waan haala hiyyeessaadhaaf gadi buufnee sooressaaf immoo badhaadhaadhaaf ol kaasuu miti. Akkasitti qotamuu maaliif qabaate kun? Nuti madaalchisneedha kan nuti fuudhaa jirru. Komii baay'ee qaba. Maaliif tokko hubannaa gaashaan hin kennamuuf. Akka waan gibirri irraa funaanamu kun biyya kan biraa misoomsee biyya kan biraa diiguutti ilaalamati. Akka waan iddoo kan biraatti daandii ijaaree iddoo kan biraatiin ijaaramneetti ilaalamati. Inni kun ifuufii qaba sirriitti. Yoo rakkoon jiraate immoo mari'atamee waan furamaa deemudha. Asirratti ifa garuu dhungeen
nutti kenname kanaafatti gibira hiyyeessaan jennu hiyyeessa sooressaa sirriitti hin qabne waan mootummaan jiru isatti hir'isu malee hubannoo mootummaa hojii bal'aanutu waan qabutti fakkaatu. Maal seetti? Jiru kamiyyuu jechuudha. Mana qorichaa dhaqee beektan. Dhukkubee gadi callisee dooktarii fuudhee qoricha fedhisi. Siif ibsa faayidaan miidhaa qoricha sana. Waan hojjetu tokko otoo hojjetiin fuuldura uummata nama tajaajiltu ibsuun waan jiru. Kanadha sana jira akka kanadha waan jedhu ibsuufi. Kanaaf inni hubannoo qabu jira. Baay'een namoota keenyaa hanqina hubannoo qabu. Isinis callisanii jiru keessan xumuqqanii wal deebi'uuf osoo hin taane waan jiru ibsaa fi amma ibsaa yoo deemame gaarii. Ta'uu baannaan komii baddaa keessummeessinaa jechuudha dhimma kanarratti. Kan kanarraa naaf immoo daddabalataan dhimma kee immoo jechuudha. Komii baay'ee tokko lafa faayidaa irratti rakkina qabdi. Akka komii nu qabatti. Abbootii qabeenyaadhaaf gadi buusteetti himaa. Maal akka taasisuu godhanani uummati tun barsiisuu barsiisatu jiru rakkoon akkas akkasii jajjabatee dhufaa. Ragaa qabatamaan gaafa argame garooti dhugaadha ati mana dabaasee achitti dhimma kee ati dhimmi kee jitti siigaadha. Waan akkas jedhu jiru. Waadaa seetii baate uummata kana tajaajiluudhaaf. Gibira mootummaaf abbaan qabeenyaa tokko gabbaruu qabu ogummaa fayyadamtee akkaawuntaantii waan taate ogummaa fayyadamtee akka inni hin seenne gotaadha yeessaan moshee waan xixinnoo hojjettee ijoollee ishee jiraachistu immoo mataa irratti feetee inni boonsiftu kun gaafa ragaa qabatamaan harka keenya seenee yeroo sana dubbannaa jechuudha. An kanarraa nafe garuu mudhii keessanii hidhattanii uummata kana misoomis hin barbaachisa. Misoomni immoo maaliin dhufa? Galii inni kennu. Mootummaan immoo dirqama maalii qaba? Gibira uummanni kun gabbareeni bu'uuraalee misoomaa daandii galchuufii qaba. Bishaan hamma inni dhugee quufutti hamma inni dhiqatee raafutti hamma lafti bineensii fi wanti dhugee quufutti galuu qaba. Amma hin argine sirriidha wanti baay'een isaa hin jiru. Kun immoo haala yeroo dhiyootti nus qaama waliin gaafanna haala yeroo dhiyootti fooyya'uuf sirrachuu qabu. Kanaaf filannoo jennee kun dhimma hojjetamuu qabu. Wanti jiru baay'ee isaa jira. Wanti galatas qabaachuu qabu. Mootummaa keenya waan baay'ee karaa nama jiru. Galii sassaabdha. Guddaa fi meeshaalee karaa jiru. Bishaan dhugee. Kana caalaa uummatii naagam lafaa ayyaantii dhuguu qabaa ni jira oolshaati. Fedhiin namaa daangaa qaba. Fedhiin namaa daangaa qaba. Daandii isa kanarra daandii bal'aa barbaada. Sirriidha muhiimuma malaaf kunis. Amma mana isaatiitti maal qaba yoo daandii mijataa irra deemes hin barbaadu. Uummati maaliif barbaada jechuun qaba. Akkamittiin hojjennee fedhii uummataa fi dhiyeessii fi galii qabu akkamittiin wal madaalchisnee deemnaa? Kana irratti yaaduu danda'uu qaba. Kanaaf inni kun sirriitti hojjetamuu qaba. Walii galee? Abbaan maas barbaada. Meequu danda'an yaadii? Nyaanni fatu jajjaraa baay'ee. Wala seenaa jiru. Garuu qonna gadi. Garuu wanta ni baddu qabu. Tole maa ture? Amma jedhee jiraachuu hin danda'u biyya kana keessatti. Yeroo barbaadetti gaa'ela dhaabbachuu hin danda'u. Dandeessi. Yeroo barbaadetti mucaa godhachuu hin danda'u. Utuu booddeetti deebine gaarii. Amma sirriitti dhuftanii amma sasaan kun dhugamuu fi eegalas Sagalee uummataa dursu ni dhaggeeffachuu qabna saniisas. Uummataalee kophaachee uummata bakka bu'uu dandeessu. Bakkee otoo Akkamitti uummata bakka bu'uu hin danda'u. Achittis sagalee qophaa'u dhuftan asittis dubbatachuu qabu. Sagalee nama tokko kan hin dhageenye. Ilaa ani arra zayitii meeqa bitaa? Saamunaa meeqa bitaa? Xaafii meeqa bitaa? Guyyaatti buna shiinii tokko daldalee oolaa jiru. Dur yeroo guyyaatti buna shiinii tokko lama sadii daldalee oolu hangi bira amma kana kaffalee beeku. Haadha sababii magaala godhan sababii mucaa qabu. Buna shiinii tokko ni daldalee oolu akka amma bunni qaalee hundumti keenya ogeenya keessa jiraachaa. Anamma gaala godhadhee jiraachuu danda'u jechuudha biyya kana. Wanta inni na godhee beeran dubbatu. Qaama uummata kanaa miti eessa naqa? Gibira amma kana
wanta natti murteessee bee ija keessanii ni ilaalu jechuun agarsiisa. Eessa dhala nama kana eessaaf beekafan maatii koo mucaa guddisan. Gibira amma kana dachaa kudhan kaffaltu naan jedhee so. Maal siin jedhee sirolee sitti garmalee murteessee. An siraachuu hin dandeenye yookaan maaliif heerumtee? Maaliif mucaa godhatte? Maaliif xobbeetti cittaa? Maaliif naneenne? Maal jechuudha kun? Ana bu'aa barbaadde eessatti beek dhimmoo hojii gadee dhufu. Buna waajjira keenyatti namoota dhugantu jira. Yeroo barbaaddeetti fiduu dandeessa naan jedhee bilbila kun harkaa fudhatee akkuma tasaa ta'e mucaa godhunaani si ta'e heerumni akkamitti mucaa godhataa akkamittiin heerumtaa? Maaliif xobbeetti cittalan hedduu? Maal jechuudha kun? Yeroo barbaaddeetti heerumuu hin danda'u afra koo hojjedhee jiraachuu hin danda'u. Why is it not sitting here? Gibirarratti. Hojjetu waan argattumatti komee qabda. Sirriitti komee qaba. Buna shiinii tokko birrii 16 bitan. Shiinii tokko yoo baay'ate namni dhufe narraa dhufa. Arraba kanaan booddee wanta dhufan fakkaatu akka isaan itti neeyyisiisanii maamila kun irraa ari'anii sokkanii gabaatu irra gabaa. Akkamitti dachaa amma kana birrii tokko hojjedhee lola guyyaatti fira kun dhaggeeffadha. Arrakkina Turi sagalee isheen ukkaamsinii jira. Kanaaf murteeddaati. Wantichi waliin ni dhaabata. Qaamsaanii. ila dhaggeeffadha. Ani naajjeesa amma kana kaffalta malee naajjeesaa kanaachi biyya Wanta kanatti. konaaf siinii badiisaa ija kee fuulduratti argata. Maaliif waliin hubannoo dhaabbataa? Obbotaan akka nuti gabbaa malee waan shakkatu dhugaanati. Akkamitti argamu kanatti seera wal ta'ee. Kottu tokko waajjira daddafi kottu nama to'ata hojjira. Nansi barbaade kunoo raasa. Kansi hojjira jechuudha. Waan ture jechuudha bidadhu maatiitti wal rakkoo jiraati. Musiimos gargaaru. Obbotaan yeroo kanatti ilmaan mataa cobsiiste haadha isaa ilmaan ishee cobsiiste as keessa waajjira kana keessatti hin dandeessu. Achi teessee dhimma kee hordofatta. Atis immoo of hin eeggatu taanaan wajjin buuta. Obbotaan ta'uu qabu waan shanitti maal godhu Amma kee seeraan raawwata ragaa barbaachisaa inni deessinaa kunuutti qabatamaa ture. Obbotaan kun nama gaddisiiftee Miti gadhiisi. Ana of danda'aadha. fuudhii deemu. Firindoo maaliif si danda'aadha? Of danda'aadha. Obbotaan baabili barbaada taayi akka Gadhiisi na gadhiisi na gadhiisi. Wanti rakkoo barbaada ta'e osoo dabalataa dabaladhu. Maal jechuudha? Dhugaa dubbachuu fi akka kanatti uummata keenya sagalee isaa dhageessanii atattamaan deebiifuu matutti laatu taanaan baay'ee gaarii. Mirgi abbaa biyyummaa suutti dhagahamee hojjennee boru biyya keenya yoo bira nu dabalee gargaaruu dandeenya. Garuu gufuu isa akkasii uummatatti ta'ee sirni ta'ee dhiiga isaa tokko kana utuu kaastanii akka kanatti utuu hojjetanii bareedaadha. Amma iyyuu garuu rakkina hin qabu. Dhiigawoo kamtii ta'a. Asittis immoo amma iyyuu dhuftee maamiloota gaddisiisaa. Botaara baay'ee gochaaf ture. Amma wanti bareedu. Wanti nuti yoo dhugaa qabaate dhugaa isaa inni mirkaneessa kana booda seera mirkaneessa. Simiti. Ani kiraa wajjin jiranii waan godha tokko obboleessi waan kan rakkan. Ankeessa haala keekkachiisa. Maasii bara keekkachiisa xumuraa si qaqqaba simis. Keekkachiisa xumuraa si qaqqaba simis. Buna shiinii tokko guyyaa kan birrii torbaan hin gurgurre gibira 7,000 iddoo fidee kaffalu qaban. Yoo naajjeessa yoo dhimma koo karaa seera qabeessaan naxumura kanaa can mana seeraan naqaa dhaggeeffachaa jiraani. Maal seetee hojjettoota kan gurguratu si gara waan hojjetturraa hamma argatee immoo buufatte irraa mootummaadhaaf bira baasuun dhibba kaffaluu qabamaa jiranii. Isatti nama laafaa. Erga isa kana ta'ee isa kaan immoo akkamittiin akka investoriitti tilmaamamee waan ati dandeessu akka inni raawwatuu fi komeen irratti qabuuf immoo dhiifama irraa dhiifama si gaafata. Namoota akkasii yaaddee komee akka biyya biyya keessatti jabaatu hojjetu wantoota jiru immoo nuti walitti deebinee sirreessina. Rakkoon inni gidduu jira. Obnuuma gidduu jira rakkoo. Kan itti murtee isheetii wanta cima jiru. Kan isheetii achitti daldalamtu buna qofaa. Garuu immoo gaafa bonoon ishee keessaa qabaachuu malee qabxii kana nuti murtee fa'a. Wanta tokko hin qaban. Boleessa kumaas. Sababa guddaa mucaa kooti. Waan eeyyamatti qabdu dhugaa mootummaa dhaabbaati. Isa iyyuu osoo hojjettee ittiin buuftee bu'aa buufattee. Dhimmimaan uummataa cobsuu qabeessa. Dhimmiin uummata dhimmaa kun qabdan. Uummata kun wanti baay'ee nutti ulfaatee jireenya nutti ulfaatee ofuma isaatti uummatni rakkoo baay'ee qaba.
Baattiin ta'e nama mata. Amallee wanta deebi'an sirriidhaan tokko uummati keenya rakkoo keessoo keessan sirreeffadha. Dura keessootti waliigalaan calalaa wanta qulqulluu gidduutti baasa. Akka kanatti uummata silmii ta'an warri xuuxan isin gidduu jiru taanaan amma biyya kan keessa jiraachuu dandeenyu. Arraba keessummeessuu keessanii guddaa galatoomaa. Inni koo furmaata akka hin argatummaa hin qabu. Rakkoo tokko godhate. Galatoomaa. Maali dullaa fudhattee ulee barbaadattee reedduu hirkaate. Reedduu akka kanatti uummata tajaajilu akka kanatti tajaajiluuf baatee baratte. Naamusi ogummaa kana si barsiisasi. Amma isheen as keessatti illee obsitee dhaggeeffatu waan ishee jettu. Namni na obsee dhaggeeffachuu danda'a. Nutuun dubbatame nu magaalaa kana keessa deemnee aduun jennee okkaan jennee naannoonni magaalaa guutuu keessa deemnee utubaa keessa argatanii waan ati guutummaa guutuu sassaabsitee oomishaatti galchina. Kan ishee waan addaati shaantaa kuma shaantaa waan kaffalee jira. Amma qotoon isaan gaba waan dhibba kaffalee kuma torba kan akkas bubbee kaasee akka waan Namni waan itti dhaga'ame dubbatachuu qaba. Inni tokko miiliyoona kaffaluu danda'a ogeessa oguutuu. Tokko kuma tokko baasuu danda'a. Ittiin guddinaa bareedii gaara namni baay'een harkaa gara maaliidha jireenya isaa hubachuu qaba sana. Atis maatii akka miiraa dhufte yaada duuba deebiteeti. Inni kun ilaalamuu danda'u qaba. Koomee uummataa babal'isina. Madaa uummataa tuttuqanii kakaasina. Uummata dhaggeeffadha. Yoo waa gochuu fi danda'a dadda sirriitti dhaggeeffadha. Tajaajila gaaraadhaan. Si hojii dhimma jechuudha.